turtanii maaliif akka achi intineettanillee beeku akka qoosaa wayitti nu laaltanii jechuudha. Nuti hundumti keenya nama gurguddaadha. Kan si barbaanne immoo morkiini ati mucaa keenya si jaalanna mucaa Oromooti sababa gafattaramuu keessaniif jenneeti. Si galee akkasuma wanni sun safuu cabsa. Bakki sun bakka safuu qabu bakka itti uummanni imimmaan isaa dhangalaasaa jirudha. Iddoo sun jechuudha. Akki nuti viidiyoo sun argine immoo nu qocca'eera waan ta'eef akkamitti wanni sun akkas ta'uu danda'e jedheetuun si gaafachuu barbaadee itti fufuu dandeessu nagge. Waadaan itti fufuu baay'ee waan turreef na of kalchaati waa xiqqoo asee baa waan ta'eef na of kalchaa waadaa damee hundi keessan. Okay, of kan dubbatu. Duraan dursee wanti jechuu barbaadu galatooma ulfaadhaan saniin jedha. Hagum barbaadaa ta'u namni nama respecti qabu yookiin immoo bakka qabuufidha kan waa kaasee dubbatu waan ta'eef hundumtuu waas jala jirus waas irra jirus obbolaadha Oromoodha. Ulfaadhaan saniin jedha. Taateen sun ta'e suni gaafa hojjaa lamaaniiti gaafa yaadannoo ture yaadannoo artista Haacaaluu ture. Akkuma nama tokkotti deemnee achi dhaqnee bojjaan kunillee jira. Ijoolleen biroorree nu wajjin jiru waan ta'eef achi dhaqnee obboleettiin keenya muluun kunis jirti. Muluudhaan wal beeknaa na beekti nan beeka. Gaafas waliin barree jechuudha. Suura ka'uudhaaf achi bakka baanaariin jiru sana dhaabachaa jirti. Nutis achum dhaabadhee tan silkii wayii naa bilbilamee jennaan bilbila haasofte ture. Achum dhaabadhee ani bilbila gurratti qabadhee haasaa jira. Ishii sun hubannee bojaa wajjin suura ka'uutti jiru jechuudha isaan. Na jalaa gor hin jenne maal hin jenne. Tokko ani fi wal beeknaa wal beekumsi keenya waggaa tokko yookiin waggaa lama ta'uu danda'a yookiin waggaa sadii ta'uu danda'a. Mucaa kana biyaansi gara waggaa lamaatti dhiyaata miidiyaa irraa wal barree isaan booda qaamaan wal barree jechuudha. Si galee maaliif karaa hiriyaa kiyyaa wayitii nan baree jechuudha. Saniif mucaa kana nan kabajaa ittan dhufaa natti dhufti. Normaala oolmaan keenya iddoo tokko ta'e otoo hin taane asun gubbu miidiyaa marraanee jechuudha. Gaafa liiviirra seenni waliin haasa'uu dandeenya jechuudha. Saniif gaafas bojaa wajjin suura kaa'arti na ilaa gor hin jenne. Silkii haasaan jira yaadaan badeen jira haasaan jiran. Ani ishiin bakka dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa ishiin qaldiittaa fudhattu dhugaan agafattartee waan sana hangalle beetta. Ani bakka achi biyya tokko bu'uu qofaan yaadadda. Yoon nan galagalee laale gaafas nan ba'e bakka nan keessa galuudhaaf jira alattan ba'e alatti ba'etan takka ture alarra ture ol deebi'e. Isaan galanii keessa taa'anii ijoollee re'oota keenyaarra jiru duuba isaanii taa'e mana keessatti jechuudha. Sanii mucaan kun yaaddes haa gootu yaaddes gochuu haa baattu namuun dogoggora namni yoo beekaadha kan jedhamu dogoggora isaa yoo beekedha. Ishiin immoo dogoggora kiyyaa naan jette ganama natti himte dogoggora kiyyaa naan jette. Ishii dogoggora keeti garuu wanta akkasiin godhamu wal beekuu fi bakka akkasitti wal daffaruun garaagarummaa guddaa qaba. Ani fati nagaa waaqaa fi immoo obbolummaaf obboleettii malee akka kana qaldii biraarra wanti waliin hin qabnu tokko hin jiru hin jedheen. Yoon sobe kun haadha biradha waan ta'eef jechuudha. Saniif wanti sun miidiyaarra deemaa ture waan amma miira namaa tuqudha. Anis natti dhagahame tan kun namummaan umtirree uumaniiti wanti jedhamu kun amma kanarree inni wal lama caalsaa wanti jedhamu. Sagaleen kun nagama waada. Yaa man nagamatti fufi morkii. Saniif dhiifaman siin jedha eeshi rakkoon qabu hin jedheen. Rakkoon qabu garuu waan akkanaatti hin deebiin hin jedheen ganama. Kazaa achi deebite guyyaas walii naada waltee jechuudha haasofne. Viidiyoo hojjedheetanii dhiifamas gaafadhaa innaan rakkoon qabu uummatichaas achumaan uummanni baay'ee aareera waan ta'eef. Tarii ati qofaan na beekuu dandeessa inni kaan na beekuu danda'a inni kaan immoo dhugaan isa dubbisuu danda'a dhugaan isa aarsuu danda'a waan ta'eef. Saniif sa'aatii kan nuti nama miidiyaati waan ta'eef dogoggoreera mucaa kanan beekaa yookiin qaldiifan irree jedhiiti haadha biradha yookiin qaldiifan irree yookiin irree dhugaadha jedhiiti
dhugaa kee baasitti dubbadhuuti. Manni jiru carraa jiruun siifan hawaasoo kanaaf ammas taanaan wanti barbaadu na of galchaa ifuma naa godhaati as gubbaan taa'ee naasoon maaf jennaan gatii koo nan beeka waan ta'eef kabaja keessanii fi jaala keessanii fan dhufe dhugaa dubbachuudhaaf na of galchaa jecha taniif mucoo kana wajjin taa'ee naasa'uu barbaadne kanaaf jechan duraan jedhee maaf akkas jettaa uummata ifama gaafachuun uummata rabsuudhaan jedheen kaza ani ufan beeka maalidha si gala kanaaf ammas amandaamu taanaan yoo ishiin deebitee uummatan ifama jette ammas uummatichi rakkoon qabu garaa ifama qabaachuu danda'a. Kanaala gochi ana dhaggeeffatu jaala kooti fi miti kan uummanni akkas ta'aa jiru si gala gochichi gochaa gadheedha lafa akkasitti akkas ta'u uummalleedha malee jaala morkisitti hin fakkaatiin uummanni kun hundi kan akkas ta'uuf lafti sun lafa akkasii miti waan jedhameef saniif ishee haadhoku kanaaf nagaa naa tura sinan jaaladhaa sinan kabaja dhugaan jirtu kanuma wanti biraa yoo jiraate morki ifaa wajjin obsika amma obsi yoo qabadhu asmarra nu turi morki qabadhu deemini sagantaa amma jaarsi xiqqaattus kaanuti akka jaarsa biyyaatti eenyu waan ta'eef jaarsi biyya xumurree nagaatti si eebbisee si gallakkisutti utaaltee ba'uun hin danda'amu wayi sagantaa beellamanneetu baana siifoo kun of kalchaas hin jedhe dursan of kalchaas hin jedhe maaliif lafan deemu wayi tolle taanan waa'ee eenyu haasofnare beellama qabannaa dhugaa jirtu sitti meeber wanti biraa yoo jiraate informationiin biraa yoo jiraate annatti maatiitaan ittiin gaafatamaa jechuudha saniif dhugaan jirtu kanuma dhammaaf kanaaf nama kanaa nala wanti biraa naaf nama kana jidduu hin jiru. Kabachiisi maarkii eenyummaa kee barbaaduudhaaf tokkoffaa immoo bakka siidaa hacee bakka guyyaa haceetitti ishiin kana godhuun ishii baay'ee miira keenya nu cabse kun guyyaa gadda goota keenya dhugaa isaallee gumaa isaallee dhabneedha. Nama of kabachiisi muhiiti qabadhuu taa'e. Maayee utuffii baataatillee yoo ati baate shira qabdu jechuudha. Dhaabbattee dhugaa keenii kan matta taanaan hawaasa waliin billee sochii jedhe garuun kan kun tuffii hawaasa. Maal taate jaasuun? Bakka gaa mangudduma na ergatan siin jedhe siim jedhe gaa boodan sitti baata. Ayyee kasa kati deebi'a. Kami abbaan biyyaa kana mana beeku tokko. Isaa miti dhiisin bisaa isanii miti hin beeku. Ayyee. Ana faatee tokkos jedhamu. Sasoosimee waan irra jirtoon. Eewwa. Suuta godhu. Mama bayang video muna duhala ka sa dito ng basis. Ijoollee dhiiraa kaasa kan buusi jechaa jira. Ta'u jira ta'u jira buusi jira. Ogera raasee haa ta'e. Kanamaatti zorii. Arbaate kushaabbi bulmee filis wallaa kushaabbi yaa ilmoollee catan sirba. Kushaabbi. Osoo kushaabbi jedhee wallaahi leenci irratti wal fixa akkam. Wallaa bee yaa kushaabbi hojjedhu yin kushaabbi. Waan ofii kushaabbi shanuma bu'imee shanuma. Umiyyoon hin taane kan dhugaa rabbi miira keessan galchite rabbi shaa jechuudha. Akkasi Ramadan thank you. Gattu kika jedhi. Ramadan itti deebiitu eessa badden wala? Injiin. Asuma harka kabayyuu taata.
Maal godhu jirtu harkaan? Caaf godhuu dhiisi haa ta'u. Maal? Maal? Ijoolleen taaptaap illee gootu. Mee taaptaap godhaa baallaa bilee taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa. Ramadaan gattuki. Ramadaan qurxummii gattu kun beektu. Haala faatee deemee haala faatee jira deemee godhu utaali moo wanta godhu kushaabbii wallahi quuddati hin jira Allah. Gattu kaa kisiingis. Sitiin gattu kaa jijjettiin bootiin kun barakattu haadala gattu nu beekta waan nan godhu siin jedhu hin gootu. Osoo waan nan godhu siin jedhu goote warra bilkaaba waan ati feetu kana olis isaara. Maal si godhu? Hewa duuba maal si godhame? Arkuma laallu. Arkuma gadii tanaan na shee hukumate se. Na shukumta? Esa shukum. Akkana ispoortii haadha faatee tana kee hojjetu. Duuba isaanii si yoo eenyudha? Haadha baatee maa kaameraa duraatti si taree? Waan ofii kaameraa duraa maatti siisita? Nama laaluun gurgurte gaa. Waan ofii kaameraa duraa maatti siisita? Khalid. Ramadaan itti deddeebisi takka qofatu itti handisini. Kamera duratti as deebii digriin gama. Asirni hidhattee na. Way qophuu ishiin nama bareedde. Babba yaa sitti garagalte dudda. Babba akka isaan nama dhungannaaf qaba. Asas deebii tokko ishee. Manni maa jaaز bar naan jaasee waan ofiiti bar. Adafaateeti bar hin jaalallan maal jechuun ishiin na jaalattee na ol baafattee isin dhiiftee jaaz ba'uule. Akka isheen na jaalattu hin gartanii tana. Asuu itti himigaa. Oromoo jaalattee ol baafattee. Ismii maaltu ga'a? Akkas ilaalu beektaa. Haa akka fadhe ta'u. Wahii deebiin gurguran dhiisii asuuti. Callisaa yoo welcome. Daalama ishiin nama barsiisaa jiru bartilaa. Yaa gosa sun jirti. Gosa silaa daqiiquma takka akkuma amma achi dhaabbatte kun. Waan fuula keessarra qabde si fakkaatame? Guyyaan tan faranjiidha. Boo dhalaan qalloon tun bartanaaf gaarii miti allaala. Achi garagaltee dhuufuu ishiitiin achi si fuuti bakka sanii. Sabaa welcome. Abdii welcome. Abdii fooloon naan gootu.